Mee lallaalaa isinilleen obsaa jechuun jiranii. Siifan namni jaamu ana ja'u jiranii teekstii keessaan nutti himanii. Siifan mee ababaa erkisiifan. Aboo dubartoota qaanyii dhiira warra dhiiraa qaanyii dubartoota abbanuu deemaa. Barri kadhalaati bar. Barri kadhalaati. Aboo milkeessaa waliif kaampaaniin waliif dhufe. Okay waliif naa galchaa zamaana waliif naa galchi. Waliif naa galchaa. Okay hot si galcheetiin jira. Okay waliif dhufee jira. Ayyee waliif. Hello kumangola. Hello. Waan jechaa jiru dhageessee mi dura adda si baate? Haawwatte nu baatee jirtiiti. Dooraala kumaan banna jenne sirri dhageessee mi fi? Hin sodaatiin jee kaasaafte wayi. Ni banna? Maaliif hin banne MKL waliif tiradiin kan milkeessaan durfamu bakka bu'eetiin dhufee ambaasaadarummaadhaan dooraala kumaan fudhanne. Ishishee takbiir! Allahu akbar! Allahu akbar! Eenyu dorgoman? Okay, eenyu waliif hin dorgoma? Mee aanaa dhiira kajoo waliifin kaampaanii waliif tireedingiin ka dorgoma saaboo. Shishee dooraala kuma. Aboo sa mooditara naa kan naa takka. Aboo kan naaf mooditara. Waliif tireedingii asuma baay'ee guddisa akkatti. No. Nu guddisa akkatti. Walakki waliif bu'ee jira. Waliif bu'ee. Kakuma caadeetu. Eenyu buusa waliif? Eenyu? Obsaan naaf buusee jechuun jira naa kan mooditara naa obsaan mee fidi obsaa kottu. Meeqaan buusa dura dhageenyu malee buufna. Ni hima haa asirra. Ni hima ol bee himu is okay ol bee himu rubaara kongamu. Mee himu ol bee himu. Okay ol baasa. Obsaa erki ababaa erki. Waliif tireedingi milkeessaan bakka gargaarsaa hundaa nama mul'atu milkeessaa is king. Waliif jira waliif tireeding. Itti aansee gaarii laal obsaame obsaa biti. Kottu obsaa ababaa erki please. Furadde nagaba furadde otto obsa me obsan do feya I think gastin me okay seenun dandani me khanama dilasan nagoda yero ta taka sanni egas boda harkisin na abde amma harkisetin jira harkise manni waan na kuso birra mana onna nagoda me akadatti no if you ta bar gizeni fi waliif maximum ta'ee jira full ta'ee jira gastiin naman naqu. Okay. Birra please namni si okay. Eenu akkana godha. Yes. Amma na erki obsa amma erki ababa erki. Please ababa erki yeroo takka. Namni leenaa jaanis anaatu isin darbechaa jirti. Leenaa dhugaa dhufte. Naafi diliinallee. Leenaa takka naa barreesseeti. Siifan illee ni jirti as jala. Siifanis ni jirti ustaaz. Usa hasawa keessan hin fadhu yeroo takka. Usa ayyee obsaan dhufee usa. Dhufeetiin jira waliifirraa namuu haga barbaadeen bira dabruu danda'ami. Ni danda'e. Obsaa afacha obsaa. Eenyu nama liinaa bakka lama qabna. Namni dorgommii kana keessa seenu fadhu bakka lamaan kana galu. Illu seenu feete sineera illu kabiraatiin saa kun kanaa miti keenyaa miti. Isuma. Okay. Illu ni seentaa keessa calbaasii keessa seenu feeteti. Okay. Wa alaikum salam. Dura naa obsa. Mee mana naa kan naa jara keenya. Okay. Furadhu ustaaz. Anaafi abdeetu dubbata. Okay. Milkeessaa meeqaan darbuu feeta obsaa keenya? Ani milkeessaa 200 dabaleetiin darbe. Takbir! Akkasin milkeessaan kofe. Dooraala kumaa fi 200 milkeessaa choo obsaa. Akkasumas naa obsi milkeessaa yaaliin ati si darban kanarratti yaaliin hagootu ni jira. MKL waliif tireedingii dhaabbanni keenya guddaan 500,000 goonee jira. Bu'ii obsaa deema choo. Obsaan achiin akkasitti. Tole. Waliif kingi jaa barreessa. Waliif kingi jaa. Okay ustaaz deegata kanaan nigaa. Kingi jalan waliif sakandii 30 deegata kamaan afaarsan eegasu sanboota irra yoo obsaan waliif kingi naa jaa waliif foloo naa godhaa kingi naa jaa ustaaz qabadhu deem itti fuuf. Tole jara keenya waliif hin dandeemne. Waliif kayya obsaan keenya. Isa darbinaan
kumaa fi dhibba lamaan isa darbinaan anaatu nama moo isaan nama wallaalla jeetitti kumaa dhibba shan godhee bakka isaa qabate waliif namni hundi foloo irrattu qaba tokkoon keessan biran kutina waliif illuun si dhufee jira waliif akka ati taatu hin beeyne osoo nutti hin dabarre obsaa Itoophiyaa jira maayit waliif. tole Itoophiyaa jira maayit. Ameerikaan jiru. obsaan Itoophiyaa jira tattaaffiin waliif. gootamu obsaa xiqqoo obsita. Diyaaspoora. Ustaaz taraa takka. Dubartiin kuma lama jettu keessaan kuma lama ni kannaa am dhufuun qaba yoo jirti dubartii keessaan bistanii hirmaannaa keessaas joo jirani siifan naqa. Siifan galchu. Nu ol harkisi sifanati. Mee siifan ababaa dhaa kanne oggu takka siifan ababaa godhi. Siifan lakkoofsa takka barreessi. Please ababaa no ababaa lakkoofsi takka hedduu ababaa gootu wait. Ababuma godhi siifan. Akka Zamano moderator ni qabda by the way zamano. Zamanoti ber moderator kan. namni waliif hin dorgomu ta'a harka baasu. Ustaaza dhaabbadhu. Akka namni waliif hin dorgomu. Ustaaza koi ustaaza koi. Eessan nu dura fi. Hai. Wait. Doraala. Siifan please ababaa godhi gaa. Ababaa erki ababaa muuta akka akkanatti erki. Si galchina. Seerkutti hin jirru ababaa hanqeeti. Siifan harkutti. Sifan maybe akkatti bitatan wallaaluu malti ati sifan hoggaa isin sitti ergatte atummaan qabi ergi barruu isii haa barreessitu profaayilanii beektaami zamanoo. Siifan harkutti hin jiru. Because gastiin full ta'ee jira gastiin guutee jira yoo ababaa erkite malee fudhachuu hin dandeenyu. Amma koomanta yaa gastiin guutee jira. Please warri kanarratti hirmaachuu hin deemne yeroo takka kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna nuu gadhiisaa please warra hirmaachuu deemuuf qofaaf nuu gadhiisaa galatooma. Yaa warri immoo hirmaachuu deemtan tattaa isin neena. Haya. Siifan. Hangasuu waliif follow godha namni 4,400 as jirtan waliif. Nama waan tana injifate inshallah nu hundinuu profaayila isaa godhannee torban tokkoof nama kana gartee akka inni nama ajaa'ibaa nama cimaa nama gartee waan kana keessatti geeba fuudhee ta'uudhaan waan ittiin ibsinuu qabnaa jechuudha. Okay, Kiyaar Bashir ana jechuun jira boo eenyu gadi dhufe. Kiyaar moo mee ababaa erkijeen. Ol naqe. Carraan ati hin kannine. Siifin kanna. Obsaan ammallee tattaaffii godhuudhaaf yaalii godhuu deemana fakkaata. Obsaa waliif irraa darbuu feetaaf akkasaa. Yaalii dhuma waliif wajjin kaampaanii wajjin dorgomuun ni ulfaatalleedha. Kuma lamaan waliif ni darbaa. Olna diimuu. Obsaa meeqeet? 2,000. Bui waliif bui dem hin beeknu bui. Obsa kaampaanii keenya obsaadha miti. Obsaadha kaampaanii keenya. Takbir. Allahu Akbar. Obsaa King jaa barreessaa. Nama yeroo jalqabaatiif kaampaaniin kophaa isaa dorgomee kaampaanii darbe obsaadha. Shishee. Obsaa doraala 2,000 calbaasii. Obsaa King jaa barreessaas jalatti. Obsaa King. Kalas. King aboo kofiyyaa san as gubbaa naqaaf mee obsaaf ta Kingii san. Hin jirtu as gubbaa naqaaf. Kingummaa isaa kana kadhaaf. Allah. Doraala 2,000 obsaan. Allahu Akbar. Namni as jirta.